guyyaati abbaa keetii wajjin gargar baatu guyyaa abbaan kee jiruu gadi galoo tana keessatti si lakkisee gara akhiraa si biraa deemu innahu yawmu firaaqul ab guyyaan arrarraa haasa'uu deemnu guyya sii fi abbaan kee gargar baatanii an tufqida abaak min haadhihi dunya daniya obboleeyyan kiyya duba guyyaa gartee jiruu gadi galoo tanaan abbaa kee dhabdu أنك تحشر الجدار الذي تسند إليه معنى العبد ميغ إقمي غينياتو وانا بانته بيخ فيا عباد الله أتقو يا باغي نبدو جدار إركدت نبدي وبليس غيا فيا عباد الله يا قبرة الربي وكل فرحة لا تكمل إلا الأب غير المجود وبليان كيا قمتشو نبان غيثا جري هنقو تمتو وإذا كانت نساء أمهات الرجال هاتتين والنبار حاسوينوف إسينيس أبك أبدي أبان كينياس أبك أبا أنا فئة اللين أبك أمنا دبرتوني هذا ديرا هقوني فتحن فإن الرجال آباء النساء أمو ديرتي أبا دبرتيتي أبا غوتاتي ديرتي وبليان كيا أبا أنبيوتاتي أبا رسولتوتاتي يجو أبوكم وجوده نعمة وانفر هذا بوبانكي جراتو نساتو نيمانا وانفر نبي مورايوسي جراتي جهادا فيا عباد الله لا تتكرر في هذه الحياة مرتين جرودنا غيزتي أبانكي لمن ديبو ولكن أحبتي تذكر يوم طفولتك مترتك قاف دائم ما تهديف دوب ديبي نايا دنو وإذا تعلقت به دمك إلى صدري أبانك هقوني في ببانا ألا قلو قرمنا هقوني في قلو خنقرتي أباخي أفهم باباخي يجتي في دسمي يا دنو خنقرتي دو أبانك وانقرتي سلا معوا وامميا وهركك أبتي سينفي ودمك إلى صدري وما إسات سمتا فتسمينا يا دنو اتديبا دي فهم هذا دوبا وانا نسري بقرب بسمكاي مينا مسدي قبني مينا نكون كفيا إساني دي هرك إساني واقبتون أستاذ إمبيك أبر إمبيك أنا مرة كونو باسات لما فا وجولي خلا لما إنقل كنا جنيا ككومينيتي تتلي دبني وجولين كنورين قالني أكمريف شيء عبد الرحمن جراني إنه شيء عثمان تجدن فكاته وري قدا كافتا وري قال شو نصر على سباسة تباسون تكيه تمرون بس ما قوسيسون واحد دو كافت namni agartanii yoo galanillee shan tamaa bakka kaayatanii qaban ijoollee 12 mataa nama 12 wajjin yoo booletti gabbu'an shantaa bakka kaayatanii qaban namni bakka ciisu argate agartanii waan san bakka waa kaayatu argate waan biraa olii gadi illee deemee waa barbaadellee hin danda'a laakiin waa takka goojjoo wayiin qabanii kalleessa isaan uummata kanaaf tajaajilaa turanii nu warri makka yeroo duraatiif isinitti baqannee makka irra teennee takkaa nu dirmadhaa nu dhaqqabaa isiniin hin jenne lafti irra jirtu ganda makkaati ganda rasuulaati sallallahu alaihi wasallam ardii tana namni martuu hin hawwaa biyya kanatti rakkatanii nu jalaa waan nu gootan kennaa ofirraa jalqabna hundi kennaa hatta shee abdurrahmaanii kennan haqa ba'utti isaan amma da'awaa malee waan gara saantimii kana waa yoo isatti waa qabaatan malee namni ittiin beeku hundi keessanuu waan qabdaniin nu bira dhaabadha ummanni keenya nama biraatu qarqaaraa jira aadaa nuti taate yeroo namni nama keenya waa godhu ulamaa keenya beekaa keenya yeroo namni waa godhu wayita namni du'e qabri irratti dubbata nam har'uma ijoollee sana bakka qubsiisan itti nu godha rabbiin galtee duniyaa ta'a akhiraa rabbi isinirra haa qabu dabalee daddabalee isinii haa kennu rabbiin isin mul'ise isin hin dhoysinii qabuula nama argatu rabbi isin haa taasisu بيتين اللي ربنا قاها يحيى قلتا سمياني هربا فتو امين كان ما جت يحيى شيخ amma sheekatti baay'ee daasawun isaanii isin argisiisamoo xiqqoo hin turra sheekatti dabarsu xiqqoo argisiisa ummanni haa argani sheekota salaama gaafadha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. لما رقمتي مسجلين نقام كونوا كانت تكونوا خيال تنهار wanni kun haala waytti dhufe kun jismiin marti akkanatti ka hollatu kana yaa ijoolleetti harki isaanii akkana gadi hin dhaabatu jismiin marti kun afaan Uffannaan qabu akkuma agartan kana. akkanuma tani waa baay'ee sagalee ol fuudha salaamu alaikum jedhame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhagaamti sagalee isaanii. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. رب والمغرب والمغرب من جنة. السلام عليكم ورحمة الله. كل ما كنت جواب لله ولما لله دعاء لله كم سنتين جل جل. الملة تنبيه. أرجار رئيسة أرجار. نجامار جلا. نجاي سن. الحمد لله. أصلي سنسي. أيه. أبا. وأنا جنين جل دعاء جنين ولما أنا جنين جل. Tasiita. Dhagaama sagalee shirriyaad. Nagamaara shee kamal Kan waan biraa waan isiniin jedhuun qabuu na agartanii du'aayima isinii godhaa jedhanii. Allahu akbar. Allah. Obboleeyyan keenya waan isaan dubbatan isaan akka isin argitan kana. Obboleeyyan kiyya kakkaaliiwwan wanni asirratti ani isinii dabalu hin jiru wanni xiqqoo imimmaan nu buusisee waan qaamaan beennuufi nama kana waan bira turreef waggaa sagalee xiqqaate ji'a hajjii irratti guyyatti argaa turre kanatu nu boochise. Hadha namni sun ammoo harka namaatitti deebuun isaanii baay'ee tokko nu boochise. Kanaaf insha Allah hundi keessanuu guyyaan har'aa kun guyyaa addaati. Nama kaleessa nama gargaaraaru nama kaleessa yoo xiqqaate gaaf tokko nama 84 warra badee hafe tikkeetti irraa muree namni kun fuudhee nagaa hanqeetti galche. Hadha ammoo ilmaan isaatitu biyya hambaatitti bade. Obboleeyyan kiyya. Jazaa rabbi isinii haa deebu. Tiktookii kanarraa haga baanee hedduu namaallee gargaareera. Ilmaan tiyya rabbi barakaa isin haa godhu. Takkaa nama sheekaa akka dhuunfaatitti rakkoo haga nageettuun dhufneellee hin beeknu. Rakkoo sheekolee tana ammoo waayyoo maraa booyaarru. Sheekamar jechuun nama jireenya ofii sababa hawaasa keenya hawaasa Oromootiif dhabeeru. Hadha ammoo mee wannummaa mee akki bakka isaan seenan isaanii goonu achaa taa'u. Nama 12 sibbaasee isaa baasanii tikkeettii muranii garaamaa irraa kafalanii biyya sanii kaasuun yoo xiqqaate riyaalli 100 ga'u. Riyaala 100 jechuun birrii Itoophiyaati yoo deebi'e birrii meeqa namarraa gaafata. Eenyullee gargaaree hin danda'u. Namni as jala jirtan namni 400 ka sagalee tiyya dhageettan. Osoo wal bira dhaabannee birri 5,500 namni haganaa kun bira dhaabannee waan biraallee dadhabnu hadha silaa abbaa keenna kana biyyatti galchina. Abbaan nama uumatee qofaafii miti. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam namni daraboo abbaa keetii si abba jedhan. Kanaaf rabbiin isin haa gargaaru. Gaafuu gargaaraattan dadhabaa maraa bira dhaabataattan tanuma sheenni keenya Sheekh Abdurrahmaan illee jiruu isaanii irratti waan aganaga'u qabatanii nutti hin dhufan. Waan baay'ee tokko nama boochisu. Hadha yoo qaamni isaanii akkana socho'ee afaan isaanii hollatee dubbachuu dadhabe. Kaleessa bar jidduu Itoophiyaatiif jidduu Arabaa dubbatanii tikkeettii irraa mursiisaa turan. Manaasira yookaan nazzaaraa bichisiisaa fi turan. Hadha rakkoo ofii dubbachuu dadhaban afaan qabameeti. Allahu akbar. Tiyyallee guyyaa yoomiin beennu nu martinuu. Bismillahirrahmanirrahiim. يا ربي نودك يا ربي نودك يا ربي نودك بستي دسنه ربي كيا يا ربي نودك بستي دسنه إلهي كيا أدا يجولين تين نمني المان أوروموتات توكو كان كيودو أمتان أدا سيمبافن ودونان أدا سيمبافن تكاوا إيش كلين تنسين دسنه بينو أدا سنين تين دسنه بعد الله عز وجل عبد كيسن كبني أسيمبانه كيستو مني أمين بالبو أدا من اتصال فنين لين بينه Hundi keessanuu waan rabbi isinii laaffiseen guddaa irraa hamma xiqqaatitti maaf qarshii 1,000 takka hin ta'in hadha guyyaan guyyaa ulamaatii guyyaa manguddooti
nama kaleessa namarraa dubbataa ruka'aadha ofirraa dubbachoo dadhabe kana oduu arrabni kennan qabamne rabbiin isin bira haa dhaabatu. Sheekh Abdurrahmaan irratti illee guddaa haasa'uunis natti ulfaata. Ammoo hoo guyyatu na haasofsiisee imimmaan na keessaa buuse. Kanaaf jazakumullahu khairan nam tokko osoo nafin numartuu waa nyaannee dhugaarra fayyaa qabaanadha. Birri illee dhabu kunoo haasayaa jira. Harki lamaan qabamee waa qabee hin danda'u. Afaan qabamee dubbachoo dadhabe. Ilmaan 12 waliin diina keessatti hamba keessa rakkate. Araba jechuun yoo qajeeltu malee yoo diinaa beeki. Odoo hadha kiraan manaa ji'a tokko kafalamuu baate wannaa irraan barmeessaa fuuteesuma gaddar bitii bara. Gadda mucaa tokko as keessatti akkas goote. Guyyaan 3 wa irra taree birri naganaa dhufuuf jennaan algamaaf doonaaba fuudhaniituma gubbaa maskootiin jalaa gaddarban. Hadha ilmaan tana waliin rakkatanii mee wanni biraa haa ta'u yooma biyya ofiititti illee galanii achitti illee qabbaramaniif lubbuu namoota haganaa kana biyyatti haa galfannu ilmaan teen irraa sannu jalaa badaara ilmaan isaanii ilmaan teen naa obboleeyyan kenna antanuma jedha jazakumullahu khairan barakallahu fiikum miira keessa galee dhiifama. Waa takka dubbatuu fedhe. Dubbadha. Amma beeytanii manni isaanii shabakaan harkisuu kararra taa'aa jirra iddoon kun mijataami. Ummanni illee arganii isinillee arganii isaan deebi'anii boqotanii isaan boqachiisa kana. Omaa isaan galchine nu isin waliin turramee Ibrahim Abdooshee waa dubbatu. Wanni isiniin jedhu uummata keenya warri rabbii guyyaa kana wal nu garsiise yoo haalli mijaa'e bi'iznillaahi ta'aalaa lisibbaasii baasnee fi waan silaa gara mootummaa Suudiitiin barbaachisu yoo uummanni keenya ka Oromoo nu bira dhaabate akka koree koominiitiittis akka nama maka jiraatuttis ilmaan isaanii maxaaraan ga'uudhaaf akka koominiitti illee nullee qophiidha. Wanni nu qabe akkuma isiniin jedhe kana humna dhabutu nu dhoorge nama kana biyyaan haa geennu nu harkaa dadhabanii jiranii imimmaan amma isin boottan kuni Sheekh Omar Kalees akkanan turre Sheekh Omar Kalee kanaa miti ilmaanuma sanallee taatuun biyyaan haa geennu ijoollee waa barataa jirtu wallaahi bishaan bitatanillee qabu namni kun waan baay'ee uummanni waliin bu'aa dhaqee amma jabaannaan isinitti gadi baane agaruma isiniin jedhaan jabaan. Ummata kiyya wanni Sheekh Ibrahim Abdooshee agana booresse kun isinii galaa waan kanaat isaan mana ol deebifnaa waan goonu nu isinitti isin rabbi kennine isaan isinitti kennine ummata keenya harka nu diriirsa wanni isinitti mul'ata waa hunda argaa jirtu kalaatama bakka malee ta'e naamiini kiyya kunoo karaarra taa'aa jira isaan mana isaan galcha isaan mana galcha jazakumullahu khair akkauntii abuna akkauntii maxxansii saadaa abbee akkauntii maxxansii hawaasni kun isa waata barakaati ol galcha mee onna deebis gizee tokko amiin onna deebis Sheekh Kamaal isaan mana galcha amiin onna deebis ayyee